Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi hordoftoota kiyya bagaa nagaan isin jecha harallee honoo isin dhufeetiin jira akka gartee nasimattan abdiin isin irraa qaba guyyaa guyyaadhaan waan keessa jirru dhufee isin himuun keenya waan hin oolamne. Kanarraa immoo akkuma beekamu gartee arafee fi gartee Usmaanuu hundee seenaa mucaa gartee kennaa ni beektan jee yaada. Kennaa fuudhanii bakka fe'isaan jirtu nu geessii jaaniitti jechuudha barbaadarra jiranii. Kanarraa immoo akkuma gartee mucaa kana eega qaban barbaada gartee bakka isin jirtu innillee mucaa fuudhanii mucaan barbaadurra jira jechuudha. Kanarraa immoo mucaa kana fuudhanii garuu mucaan bakka isin jirtullee hindoo isine kanarraa immoo namni gartee manaa baases isaa miti. Isin garuu akka rakkatteetti jechuudha isatti dhuftee ammoo hundee seenaatii fi gartee arafeen mucaa gartee bakka isin jirtu barbaada jechuudha irra jiranii. Kanarraa immoo kennaan tu bakka isin jirtullee garuu gaa geessee jira bakka isin gartee dheetallee agartan isinilleeni nama isin bira dheetallee. Kanarraa immoo inshaallah numa gartee gaagaltii yeetiin abdii qaba akka mataa kiyyatte jechuudha. Kanarraa ni galtee jechuu qofa osoo hin ta'in eega gartee nama gartee nagaa bira dheete jechuudha. Mucaan illee kun achitti itti geessee kanarraa kun arganii waan jiru hunda jechuudha wajjin haasawanii gartee xumuranii jiranii. Kanarraa immoo wanni gartee eega bakka kana geesse wanni kun hundi inni dhumatti jeetiin abdii qaba Oromooti jedhu gaayoo gartee kan walitti himu taate. Kanarraa amma Oromooti warreen gartee komantii jalatti illee gartee baay'ee gartee nama arrabsitan dhugaa wallaahi maaliif nama tokko sumatti gartee lafaa kaatee arrabsuu qofa osoo hin ta'in wanni kun gartee sirraa barbaachisu yoo ta'in illee waan bareeda jeetiin abdii qaba. Itti aansuudhaan arafaatii fi gartee hundee seenaallee waan isaan jaan maaliif namni tokko eega nama bira dheete an gartee tolchus balleessus gartee killeen akkanaa waan akkanaa nu godha jechuun waan gartee isaan dhugaadha waan fedhanaa jaan namni gartee waa duraa botan akkana nama qaqqabata akkuma jaansanii. Kanarraa immoo garuu kan gartee baay'ee takka na gammachiisu mucaan sanillee gartee rabbiin gartee kana hunda jalaa baasee kennaatu fuudhee jechuudha bakka isin jirtu geessuun naaf gammachuudha. Isinillee akkasitti gammattan jeetiin abdii qaba. Duraan garuu bakka isin jirtu nutillee barbaanneetu hidhamne jechuudha isin ija Oromootiyya. Kanarraa inni garuu bakka isin jirtu jechuudha osoonii fi gartee eega kaleerraa qabee hanga gartee unoo guyyaa har'aatti jechuudha inni barbaadee bakka isin jirtu geessee jechuudha kunoo mana isin jirtu geesseetti jira haa galatoomu. Kanarraa immoo bakka isin jirtullee ammaaf jechuudha bakka isin jirtu gartee na bira jirti olii akka gartee waan na bira jirtutti amanaadha jechuudha waan gartee roorroo kana hunda bakka kana hundaan isin geenaatu isin jiddu fixaa jeeti. Kanarraa isallee gartee nama gartee dhugaa wallaahi namni arraan tana keessatti akkanatti dhaabbatee namaaf dubbatu jechuun waan bareedaadha jeetiin abdii qaba. Tanaan isin ija Oromootiyya. Kanarraa immoo warra gartee viidiyoon kalee isin gartee kalee waraaba keessatti illee baay'ee hedduu takka garuu wallaahi baay'ee takkan lollee jira. Ammoo wanni gartee kan hunda akkasitti gartee ol kaasee na lolchiisee kan hunda na dubbise gartee nama isaan akkasitti addabanii jechuudha. Isaan guyyaa gartee mucaa kana manaa fuudhan yookaan bakka gartee isaan itti qaban sanitti gartee yookaan manuma isaatii fuudhanii yookaan mana namatti qaban kana jechuudha dhugaa qaban isaa gartee eega qaban booda maaliif fuudhanii manatti galchan? Fuudhanii manatti galchan yaada joon kaasee ture. Fuudhanii maaliif bakka isin jirtu oogituu san keessatti fuudhee nu garsiisii maan gartee hinjiineen isaa fi hundee seenaa yaada joon kaasee ture. Kanarraa isaanillee deebisaa tana naaf deebisan jeetiin abdii qaba. Yoo na deebisuu baatanillee qaamaan wal garree deebisaa tana naaf deebisuuf abdii qaba. Ammoo hoggasan keessatti akka amma gartee jechuudha har'a fuudhanii jechuudha bakka isin jirtu gartee deemee gartee mucaan kun barbaachisee geesse kanatti guyyaa qaban san mucaa kana akka rakkisuu osoo hin ta'in akkanatti gartee tumuu osoo hin ta'in harka hudduu duubatti hidhanii miila hidhanii osoo akkatti hin rakkisin dura maaliif fuudhanii bakka isin jirtu nu geessin jedhanii. Haga jiru arraas boru san dubbatu hin dhiisu jechuudha. Ana akka mataa kiyyaatti akka gartee amman tana viidiyumaa waliin agarre kanarratti Oromootiyya maaliifi nu geessi bakka isin jirtu yaaniini hoggosuma keessatti maaliif
deemanii bakka inni jiru nu geessi jeemaan barbaachise. Nama kan oolchanii bulchanii kana cafaqanii tumanii hamsee hudunda gartee itti waamanii tumsiisanii hayyee inni sun gaarraa gartee nama dhiiraa gartee rabbiin tumaa san jalaa rabbiin baasee lubbuun isaa asii hidhee jeetiin yaada jechuudha. Kanarraa garuu mucaan kun kakkana godhee kakkana na godhee anti yaagaa duraanis wajjin nyaanne wajjin gartee yaada jechuun yaada heddullee kaasee ture. Kanarraa hanga nama gartee roorroo isii hin danda'u nama obboleetti dhalaate wajjin dhalate etteetti isaan gartee gaafa inni gartee nu bira dhufee deemu sanillee inni gartee dhaqee ilaali jennee nu bira kute naaf harafaatis gaafa isa wajjumaan jira na dhageeffadha. Kanarraa immoo inni qoricha dhageetti bakkuma sanitti hundee bu'u waan agartee ati kana hunda gartee waan inni na godhe waan inni mana keessatti inni jiru naattu beeka yoo mana sana inni deebite inni kun nan dhiisu yaada jechuun inni suni nu jalaa baafatee nu jalaa batee nu jalaa garagalee jechuudha gaafa sana. Eegas booda nutti sin deebine nurraa fagaatee jechuudha. Hayyee kanarraas deebisi. Waan gartee jechuudha mana keessatti gartee isaan wal godhan yookaan arafaatiif isaan wal gartee walitti balleessan maali? Kana gaa walumaan dhaga'u teenya na dhageeffadhaa. Guyyaan isaa dhufumaaf ta'a. Garuu kanarra gaafa gartee isiinillee waan kana hunda gartee takka takkaan lafa keesse akkasitti nageenyi booyyeetti nabdii qaban akkama ta'a jedhe. Kanarraa immoo namni gartee hool deemu ka gad deemu waanuma kana gartee dubbataa jira. Kanarraa immoo mucaan sun namni gartee dura dursootis manaa baase isaa miti. Isin duraan namni manaa isii baase nama biraati. Namni isii baase kun ammoo isii baase isiinillee egaa akka itti siisan jalaa deemtes yookaan isa kanaaf baase yookaan nama saniif baase isiinillee gaafa gartee dhufte ni himti. Dhageeffadha. Sumaanuu har'a garuu gartee mucaan sunillee bakka isiin jirtu gartee isii geessee akkasitti akka nama tokkootti inni san eega guyyaa san gartee qabamee gartee mana geessanii mana keessatti hidhanii halkanii guyyaa isa san gartee adabsutti jiran takka oolu uffata kana beekaa irraa yaanii irraa qayyaranii hin beekan jechuudha. Dhageeffadha. Akkasitti amma mucaan kun garuu rabbiin gartee waa hunda jalaa rabbiin baasee kanarraa garuu innillee osoo bo'oo qofa osoo kana hunda gartee isa godhe garuu haati gartee namni waan kana hunda isii godhe rakkoo kana keessa isii buuse isumaatu yookaan if godhe yookaan isumaatu buuse jechuudha. Innis kan hunda waan gartee isa kana bakka kanaan isa ga'e inni si muftaa isin si muftee isii jechuudha. Andaamsa yaana fakkaataa Oromootiyya. Kanarraa immoo inshaallah yoo inni fi gartee rabbiin jee isaan sudhaan immoo feerizaallee garuu gaa eegaa argamte waa achiin naftu numa galti yookaan gaa wanni isaan gartee isaan jidduu jiru takkaan isin fedhu annagaa ta'eetiin jiraatu barbaada kan jettu taate isumaatu murteessa kanarraa gaa nuti murteessuu hin dandeenyu walumaanuu gaa kan dhageenyu ta'an isin ija Oromootiyya hanga gartee isaan gartee waan kana takkaa manatti galchanii takkaa immoo ishiinillee gartee waan akka gartee duraan jettu san jechuudha. Kan jettu taate waa kan gartee dhiibtu taate walumaanuu gaa dhageenyaan isin ija Oromootiyya kanarraa garuu immoo ishiinis abbaa manasiitti gartee yoo namni gartee kan akkana godhu taates inni hundi ni ba'a inshaallah. Takkanaa isin ija hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebirutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin ija Oromootiyya nagaan naaf tura.